Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan nagaa fayyaa keessanii. Amma kaampaanii YouTube kuni wanti inni irratti xiyyeeffate viidiyoo shoortii irratti. Viidiyoo shoortii kana irratti xiyyeeffatee jira. Fakkeenyaaf ani akka mataa kiyyaatti gaafiin qaba. Viidiyoo shoortii sagalee amma kudhaniitiin qaba. Namni naa daawwatu hin jiru viidiyoo shoortii maaliif viidiyoo shoortiin kan daawwatamtuu fi warreen yookiin muuziqaa baratanii irratti sirbanidha. Kanaan achitti namoonni haasaa irratti haasa'anii waa tokko tokko akkasumatti haasa'an ilaalamtu jechuudha. Kaampaanii YouTube warra Oromoonii hin taane filannoo lama fidi. Bakka duraan monetization money ittiin taanu san maal godhee kaleessa immoo eeggadda galgala meseejii narratti seentanii meseejii yoo narratti seentu meseejii baay'ee narratti seenee garuu Abdullaahuun barsiisee ture achirraa yeroon hubadhu inni kun dirqama namni kamuu dirqama steepii sadii wayitu jira. Sadiinuu guutuu akka qabudha kan achirratti dubbatu jechuudha. Fakkeenyaaf namoota baay'eef galuu dhiisuu danda'a. Warreen nama barsiisonni YouTube irratti barsiisanii karaan isaan ittiin barsiisanii fi karaan namni keenya ittiin waasan sirreeffachuu xinnoo baay'ee nama rakkisa. Anu baay'ee na rakkise garuu sirreessanii naan dhiise. Yeroon keessa galee naan sirreessa jedhu isa nageessite karaa biraa bakka biraa nageessiti. Saappoortii godhii maal godhii waa'ee saappoortii miti akkaniin isaanii sirreessuu barbaade naaf sirratuu dide. Ammallee liibii wayii astarmii baraara kanarratti xiqqoo baraara dura jechuudha banee ture karma yuutuubii normaalaatiin jechuudha. Akkuma liibii astarmiiti jechuudha. Naaf hin ergamne ture dhiyoota na ergamte yeroo dhiyoota na ergamtu fakkeenyaaf amma ijoollee warreen YouTube shortii hojjetamu dandeettu jira ijoolleen keenya jechuudha. Irra danuu isaanii sirba banataniiti kan viidiyoo shortii kan hojjetan jechuudha. Ati sirba gargar Amaariffaa ta'uu Oromoffaa ta'uu waan danuun hojjetanii garuu sirbisni koopiraayitiin qabu. Koopiraayitiin asirratti hin argamtu. Kunis naan galuu didee ammallee irra baay'een isaanii akkuma nama tokko seenuu kanatti karaa YouTube shortii kanaan seenanii sirba barbaadde filatti achirratti gadhiifamee jira. Viidiyoo shortii hojjechuu dandeessaadha. Garuu koopiraayitiin ergamuu dandeessi yoo ammas koopiraayitiin ergamuu danda'u dhiisuu baattee waan namaatiin sa'aatii guddoo fakkeenyaaf sa'aatii viyuu guddoo yoo argatte maal sin jedhan qabiyyee namaatu keessa jira sin jedhan yeroo ati itti laphaatii maal jettee muunii argattee qabiyyee namaatu keessa jira sin jedhan. Ijoolleen keenya baay'ee nama olaan irratti kan hin argu YouTube irratti jechuudha. Dhiifamallee na godhaan barsiisaa YouTubeetiifi akka jiru ijoolleen keenya sirboota amantii haa ta'u waan barbaade gadhiisaa jira YouTube banateetii. Garuu yoo kan mataa keessanii hin hojjenne miliyoonni 10 yoo si daawwate muunii siin deebisu jirre. Kanumaafuu namoonni viidiyoo namaa sheer gootan garmalee sheer godhaa jirtanii waa tokko dogoggoree asirratti si himaa. Warra muunii ta'e irratti ilaallattanii waa sheer hin godhinaa isa warri ganaa muunii taatan jechuudha. Warri muunii ta'e walii galtee mallatteessee jira. Wanti inni gadhiise yoo koopiraayitiin ta'e koopiraayitii irraa qaba. Koopiraayitii immoo karaa ittiin hin beekne
viidiyoo sana akka jechuudha. Isaa waliigaltee mallatteessanii jiran kaampaanii YouTube wajjin jechuudha. Waan barbaade irratti hojjechuu danda'a. Seera YouTube hin cabsan malee. Kanumaafuu ijoolleen keenya warreen YouTube amma banatan sirba namaa irratti maxxansinaa, diraamaa namaa irratti maxxansinaa, kan keessan maratti hojjedhaa. Namni 3 isin haa daawwatu, 5 haa daawwatu, 6 haa daawwatu. Akkuma wal gargaartee arbiin jirbanii ijaarsanii viidiyoo xiqqoo walitti odumettanii viidiyoo guddoo argattan, sa'aatii guddoo argattanii monii isinii deebisuu danda'u. Kanumaafuu ergaan hin qabu. Namoonni YouTube banatanii sirba namaa, diraamaa namaa, maalii namaa irratti maxxansitan kun gaafa monii taatanii bu'aa bayii danaa san dhaqqabdanii isin rakkisuu danda'a waan ta'eef kan keessan hojjettan isiniin jaa galatoomaadhaa, ulfaadhaan isiniin jaa. Liivichi na ergamee ture. Yeroon ergamu yeroon an keessa galu fakkeenyaaf akkaataa Abdullaahuun barsiisee jira. Abdullaahuun barsiisee jira. Akkaataatti Abdullaahuun barsiisanitti karma YouTube shortii kanaan viidiyoo gadhiisaa achirraan verify banuu dandeenya jedhee garuu anachi yaalee naa banuu didee wantichi siistama jijjiiratee waansa naan galleeni garuu kaampaanii YouTube dirqama godhe. Dirqama namni kamuu keessaa kan inni irratti xiyyeeffatee warra monii ta'eeti. Warra monii ta'e irratti xiyyeeffatee maal jedhee yoo dirqama kana hin fudhanne ulaagaalee 3 kan nama kana yoo hin guunne jaja gidduutti monii irraa kaafnaa maalii waan akkas taa'eeta. YouTube'nis seera mana isaa danda'a. Kanumaafuu nu amma monii hin taane warri monii hin taane kun amma tokko maamiti. Garuu ijoolleen keenya warreen monii taatan waan kana dabtanii sirreessuu akka qabdan dhaamsa kana isiniif dabarsuu barbaada. Ooma xiqqoo tokko guddisanii beektaa jarri maaliif dirqama yooti waan kana hojjenne isaanis dirqama mana isaanii eegsisuudhaaf akkuma raayyaa abbaa mancaa diina irratti otoo hin taane wal irratti nuti booktaadhaa jedhesanii walii isaanii irratti otoo hin taane numa warra YouTube xiqqoo ni hojjenne inni maal jennee yaalaa jiru kanarratti tarkaanfii fudhachuu danda'a. Maaliif waan kana xiyyeeffatanii yoo guutan bareedaadha. Warra monii hin ta'in warra viidiyoo isaanii daawwatamtu carraa bareedaatu 2003 kana keessa. Maaliif filannoo lama kaa'e tokko karaa ittiin viidiyoo shortii guyyaa 90 keessatti yoo miliyoonni 10 siif daawwate miliyoonni 10 eessa maaltu na daawwata miliyoonni 10 eenyutu na daawwata miliyoonni 10 maal hojjedhee miliyoonni 10 argadhan guyyaa 90 keessatti yoo argatte ati tolii deemtee monetization monii taataadha. Kuni viidiyoon keenya waan qulqullina qabu irratti hojjennu waan ergaa qabus waan hojjennu qabnu waan ta'eef namni hundaa waliin jiru hordoftoota baay'ees hin qabnu waan ta'eef saanii akkuma nama saanii banaa dhiisuuti. Saanii qadaadii qabne beetanii hojiin akkasuma